sabboonummaa qabaachuun sabboonummaa saba kee jaalatu jechuudha beekta. Sabboonummaa qabaachuun badii qabaa. Maaliif badii qabaa? Sabni kee kasitti aanu saba jechuun bari sigalee saba jechuun fira kee jechuudha. Fira kee jechuun nama kee jechuudha. Kanaafuu namni kamiif jibbaahu namniif jibbuun laali waan takka kaniin isinii himu. Nama isin fakkaatee isiniif jibbisiisuudhaaf isin keessa heddummaatee jiraan jee ayyan kaan abbaa fedhees yoo ta'e kanan dhagayina. Akkijee nabiyyiin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'allamuu ansaabakum jee saba keessan baradhaadhaa sabboonummaa jechuun saba kee barattee sabboona taata saba keessan jaalata. Ta'allamuu ansaabakum maa tasiluuna bihi arhaamakum jee baradhaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. قبيلة أداد مالك وجعلناكم شعوبا جيتي شعبية أما سبجتشو سبقودا وقبائل لتعارفوا ولين بيت جيتشو والمتنفتنين شغله جانب دعوات اللي هو ولي قوتن دورنا مخير فرخي آناخي وأنزل رشيدتك الأقربين إذن كانت سبيرو fakkiidhaaf osoonii fi saba kee jibbuun ka jiraatu taate durri shari'aa ka ta'u ta'es durri nama saba jibbuu eenyu? Nabiyyallaahi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Nabiyyiin keenya saba isaa ni jibbee? Ni jibbee? Hin jibbine fa'a. Abaabakri ni jibbee? Umar ni jibbee? Wannummaan duullummaan nu rabbaname saba nu jibbisu saba kee ifuma if jibbisiisuudhaaf nu rabbanamu hommaali laa sirriitti adda baafadhaa. Nama isin hin tahiniitu isin fakkaate kasaani jaalataa beeku. Kasaani jaalata jarri kun hundi nurra jala deemta kasaanii ni jaalata. Nama isin hin tahiniitu isin keessa seenee isin kana jibbisiisu jira.